daawwattoota keenya OBN irraa kallattiin simbira kan ga'u dhiyaanni galgala ammaatii galii ajandaa keenya daa'imtuu Oromiyaa jalqaba taasifachuudhaan kan isin bira gahuu eegalu ta'a. Oromiyaa Broadcasting Network qineen galgalaatti kan daawwachaa jirtanii waan nuti jirtaniif isin galateeffannaa dhimma galgala kanaaf qabame lamaffaatti ceenaa diinagdeedhaan aadaa hojii yeroo biizinasii jalqabnu ilaallaa kanarratti turtee yoo dhiyaasne. Urgaa Cimdeessaa waan qopheesse kan itti aanu daawwannee dhimma hafeen walitti deebine. Hojii biizinasii keessatti amalaa fi aadaa hojii gara milkaa'inaatti geessu qabaachuun kaayyoof galma hawwii milkaa'inaaf qaban dhugoomsuun ni danda'ama jedhan hayyuu dinagdee kan ta'an obbo Wondmagegn Udessa turtii OBN waliin taasisaniin. Akka obbo Wondmagegn jedhanitti wantoonni ka'umsa hojii biizinasii keessatti murteessoo ta'an fedhii fi dandeettiin isaan ijoodha jedhan. Namni tokko milkaa'uudhaaf, guddachuudhaaf, dhiibbaa uumuudhaaf waan inni gochuu qabu isteeppii muraasa irra deemuu qabutu jira. Keessattuu rules of entrepreneurs jedhu warra entrepreneurship asirratti maaltu irraa eegama? Rules of entrepreneurship yookaan sararri yookaan adeemsi yookaan seerri yookaan hubannaan inni qabaachuu qabu maali jennaani tokkoffaa irratti fedhii fi dandeettii isaa adda baafachuudha. Fedhii fi dandeettiin jennu kun gabaabumatti mul'ata jennee hiikuu dandeenya. Namni kamuu biizinasiitti seenee hojjedhee daldalee baradhee dhiibbaa uumuu danda'a. Dhiibbaa uumuu barbaada. Yoo jedhee jalqaba karaan inni jalqabuu qabu mul'ata isaa adda baafachuudha. Nama hundumtuu gara lafa kanaa yoo dhufu kaayyoo itti uumameef qaba. Kanaaf waan inni gochuu qabu kaayyoo itti uumameef sana adda baafatee akeeka sana adda baafatee isarratti yoo hojjete dhiibbaa uumuu danda'a. Kanaafuu mul'atni kiyya maali jalqaba irratti? Nama hundumtuu akka kee gaazexeessaan ta'u, nama hundumtuu kaameramaan hin ta'u, nama hundumtuu nama dinagdee yookaan nama liidarshippii yookaan hin ta'u, nama seeraa yookaan nama siyaasaan ta'u, nama hundumtuu karaa isaa qaba. Biizinasiinis paashinii fi intarastii barbaada. Kanaafuu mul'ata jechuun gabaabumatti fedhii kee dandeettii kee adda baafattee karaa sanarra fiiguudha. Namni immoo mul'ata isaa akkamitti adda baafataa yoo jenne keessi kiyya maal jaallata jedhee of gaafachuu qaba jalqaba. What is my passion? Wanti keessi kiyya jaallatu maalidha? Tokko inni kun kan jalqabaati. Lammaffaan immoo keessi kiyya maal danda'a? Gite fedhii ida'uu dandeetti. Fedhii qofaa taanaan desire ta'a hawwii yookaan halchaa isa jennu jechuudha. Waaqayyo immoo fedhii qofaa siin kennu dandeettii siif kenna. Passion and ability maal jedhu warra entrepreneurship asirratti. Success comes easily if you love what you do. Waan jaallattu yoo hojjette salphaatti milkooftaa. Abbaan qabeenyaa Afrikaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiru sadarkaa jalqabarra jiru. Nama biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Aliko Dangote akkas jedhan. Akkamitti milkooftee jettee gaazexeessituun takka gaafatte gaaf tokko akkuma tamana gaafattu qaba. Dhoksaa milkaa'ina isaanii yoo dubbatan Aliko Dangoteen egaa beekamuudhaaf biyya keenyattis simint faaktarii qabu akka addunyaattis hojii gurguddaa nama hojjetanidha. Dhoksaa milkaa'ina kee maalidha jennaani dhoksaan milkaa'ina koo edga waan jaalladhu waan danda'u hojjedhaa jedhe. Inni sun karaa isaati. Inni sun paashinii isaati. Inni sun dandeettii isaati. Inni sun mul'ata isaati. Unique gift jedha Dr. Miles Munro asirratti yoo barsiisu. Unique giftiin siif kenname maalidha? Ato accountingii barateen akka kolleejii keenyatti fakkeenyaaf fudhatama accountingii, managementii, marketingii hin barsiisna barnoota biizinasii kana. Namni tokko accountingii barateen jalqaba fedhiin accountingii, fedhiin biizinasii, fedhiin marketingii keessa jiraachuu qaba. Barumsi mul'ata sana guddisaaf malee mul'ata keessatti nuyi. Dabalataanis jedhan hayyuun dinagdee obbo Wondmagegn milkaa'ina hojii biizinasiif lafee dugdaa kan ta'e cimanii hojjechuudhaas jechuun himan. Yoo cimtee hojjette seenaa kee jijjiirta. Yoo cimtee hojjette seenaa biyya kee jijjiirta. Seenaa maatii kee jijjiirta. Seenaa dhalootaa jijjiirta. Israa'el fa'aa, Chaayinaan fa'aa, South Kooriyaan fa'aa warri for Asian Tigers jedhu akka biyyaatti yoo fudhanne waggaa 30, 40, 50 caala keessatti warra akka United Arab Emirates fa'aa biyya xiqqaadha. Biyya Israa'el fudhatte baay'inni ishee baay'ee xiqqaadha. Baay'ee xiqqaadha. Kiiloomeetira iskuweerii 20,000. Itoophiyaan immoo miliyoona 1 ol. Dachaa baay'ee 50 ol caala nuti warra Israa'el bal'ina lafaatiin. Isaan garuu GDP isaanii $50,000 ol kan keenya immoo $1,000 gati. Kana jechuun GDP dhaan dachaa meeqa nu caalu isaanii oomisha waliigalaatiin jechuudha. Gross domestic product si jennuun dachaa meeqa nu caalu lafa xiqqoo sanarraa nuti garuu lafa hamma kana qabanne populationii hamma kana qabanne nuti naannoo miliyoona 120 amma isaan garuu miliyoona 7, 8, 9 warra Arabaa dabalatee jechuudha. Akka addunyaatti naannoo miliyoona 15, 16, 17. Addunyaa irratti top 10 influential country ta'an eefa Israa'el fa'aa maayini dhoksaan isaa jennaani hafuura mo'ichaatiin guutamanii nan danda'a nan beeka nan qaba jedhanii biizinasiitti hojii garagaraatti investimentii garagaraatti innoveeshinii garagaraatti seenanii addunyaa irratti dhiibbaa uuman. Hojii wal fakkaataa walakkeessuuf hojjechuu caalaa yaadni hojii biizinasii saayinsiin deeggaramuu qabaas jedhan obbo Wondmagegn. Maal jedha Oromooni akka abalootti sirbaani morma nama dandisaa dhuga. Nama hundumtuu akka isaa karaa isaa adeemsa sarara deemuu qabaadha. ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን ተቆጋፉ ተበርሲሱ ፋና ማርፋቲኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ስራ መጀመሩ ቢዝነስ መጀመሩ በጥናት ሳይሆን በቅጥ ነው
kun gufuu milkaa'inaa keessa isa tokkodha. Kanaafuu baxinaat እንዳይሆን baxinaat እንዲሆን ያስፈልጋል. ቆዋናዳን jalqaba maal qo'atta jennaan keessa kee qo'atta dandeettii kee adda baafatta fedhii kee adda baafatta. Qananiisaa Baqqala yookaan immoo Xurunesh Dibaabaa yookaan immoo Daraartuu Tulluu geessitee atoo biizinasii keessa galchitee daldala qota kana godhaa jettee hojjechuu kan effektiif ta'uu dhiisuu danda'u. Maaliif karaan isaanii atileetiksiidha. Namni kamuu karaa isaa adda baafachuu qaba. Pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii kan ta'anii Olusegun Obasanjoo yeroo tokko akkas jedhan. Namni baay'een eegaa siyaasni hojii xuraadha. Politics is a dirty game jedhu. Siyaasni hojii xuraa miti. Siyaasa jechuun system of management jechuudha. Siyaasa maaltu xureessee jennaan keessattuu kan Afrikaa maaltu xureessee jennaan namni baay'een karaa isaa malee bakka isaa malee atoo harka inni qatiin keessa seenedha. Harka xuriitiin keessa seenedha bakka isaa malee jechuudha. Sila kan nama siyaasaa ta'uu qabutu biizinasii daldalaa keessa seenedha. Sila kan atileetii ta'uu qabutu dhaabbata biraa keessa seenedha. Namni immoo bakka isaa malee yoo seene dura taa'aa ta'a malee dura deemaan ta'u. Dura taa'aa jechuun si galaga. Dhaloota dura taa'a. Biyya dura taa'a. Ofiin deemu dhaloota sin geggeessu. Namni akkasii kun dhalootaaf gufuudha. Biyyaaf gufuudha. Kanaafuu maaltu godhamuu qaba jennaan akka abaluutti sirbaan hin ta'u akka kiyyatti malee. Namoonni maaliif yeroo baay'ee sodaa fi dhiibbaa hojii biizinesii keessa jiru sodaatu jennee hayyuu dinagdee obbo Wondmagegn gaafanneenis isaanis akkas jechuun himan. Biizinesii keessatti maal jedhu namoota gosa lamaatu jira jedhu. Risk averse and risk lovers, risk takers jedhu. Namoota riskii jibbanii, riskii fudhachuu hin barbaannee fi namoota riskii fudhatanii itti seenanii. Warri entrepreneurs risk averse, warra riskii hin fudhanne, warra sodaatu otoo hin ta'in warra riskii fudhatanidha. Nan danda'a. Nan hojjedha jedhanii hafuura mo'ichaatiin seenanii warra hojjetanidha. Israa'el fakkeenya si kaase tokko isa kana. Muummichi ministeera duraanii Israa'el Benjamin Netanyahu kana jedhu yeroo baay'ee entrepreneurota qabnaa jedhe biyya keenya keessatti kumaatamaan kan lakkaaman. Kanaaf ilaaluuti addunyaa kanarratti irra we are driving the world jedhu. Addunyaa kana hoogganaa kan jiru, gaggeessaa kan jiru karaa teknooloojii fudhadhu. Karaa water technology, cyber technology, agriculture, economics, medicine, karaa garaa yoo fudhattee addunyaa kanaaf nuti eebba malee abaarsa miti jedhe. We are blessing, not a curse jedhu yeroo baay'ee. Nuti addunyaa kanaaf eebbadha. Maayini dhoksaan isaa hinnaani hin sodaatan. Hafuurri sodaa dhaloota keenya keessa cabuu danda'uu qaba jechuudha. Maaliif amma namoo keenya baay'ee deemtee gaafatte horii gabbisii atoo jettee jechuudha. Horii kana gabbisii akkas godhatu jettee horiin hin du'aasin jedha. Birri kuma kudhan digdama kasaarasin jedha hin sodaata. Okay, handaaqoo horsiisu lukkuu horsiisatu jetteen handaaqoo atoo dhukkubni fixee lafa kaasee sin jedhe hin sodaata. Okay, bajaajii bitadhu maal godheetu jetteen bajaajiin siinoo jala seenaan ta'u sin jedha. Atoo kana godhee yeroo hunda ifa keessatti dukkanatutti mul'ata. Namni akkasii kun pessimistikidha. Guddachuu hin danda'u. Namni guddachuu danda'u nama riskii fudhatee itti seenudha. Dhumarrattis jedhan obbo Wondmagegn bu'uuraa fi egeree hojii biizinesiitiif kaayyoof galma yaadame bira ga'uuf gaheen maamilaa murteessaa ta'us himan. No customer, no business. Customeriin hin jiru taanaan biizinesiin hin jiru. Kanaaf lafee dubbiyaatti kan jiru. Dabalataan immoo customeriin yookaan maamilli faawundeeshiniidha. Mana kanaan G+1 jedhani kun. G+5, G+6, G+7, G+10 yoo hojjetamu G+10 sana baachuu kan danda'u faawundeeshiniin guddaan lafatti awwaalama. Argite? Faawundeeshiniin guddaan saawundi siistemii sana meeshaa mana sana keessaa nama sana keessaa baachuu danda'amuu hin danda'u kan jedhu faawundeeshinii birriin guddaan miliyoonni guddaan faawundeeshinii irratti baay'isa kana warra injiinaringii keessattuu midhaasanii bareechanii ibsuu danda'u. Akkuma sana maamilli jechuudha. Biizinesii sana kan qabatu faawundeeshiniin isaa maamila sana jechuudha. Kan biraa immoo maal jedhu customer is a king jedhu. Kun mootii beekamaadha. Maamilli mootiidha. Maamilli mootiidha yoo jennu mootiin maal barbaada jennaan respect barbaada, kabaja barbaada. Namni biizinesii qabu tokko maamila isaa kabajuu qaba. OBN'n customerii isaa kabajuu qaba. Namni biizinesii qabu kamu customerii maal barbaada jennee irraan mootiin erga jennee mootiin kabaja barbaada, customeriin kabaja barbaada. Itti fufee immoo dhaga'amuu barbaada. Namni OBN irratti dhaga'amuu barbaada. Namni biizinesii kamuu keessatti maal gochuu barbaada naan dhaga'amu. Namni biizinesii qabu customerii isaa dhaggeeffachuu qaba. Waan gaariis ta'e fudhachuu, waan sirreeffachuu qabus fudhachuu, ergas immoo fooyyeffachuu barbaachisaadha. Dhaga'amuu barbaada jechuudha. Maamilli kan biraa maal barbaada jennaan tajaajila qulqullaa'aa ta'e barbaada. Akkamitti jennaan tajaajila qulqulluu jennaan the right product jedhuudha. Meeshaa qulqulluu ta'e at the right time yeroo sirrii ta'e through the right person karaa nama sirriitiin jechuudha. Wanti sadan kun murteessaadha. Meeshaa qulqullina qabu, tajaajila sirrii ta'e, tajaajila bareedaa ta'e, afaan gaarii taasofte, dubbii gaarii taasofte, jajjabeessite, insentivii kennite yoo hojjette biizinesiin keessuun guddachaa ta'e. Maamila tokko hin miita taanaan, maamila tokko hin arrabsita taanaan, maamila tokko hin qeeqxa taanaan, maamila tokko hin gaddisiista taanaan inni nama shanitti deemee himaa jedhu. Namni tokko nama shanitti. Okay. Namni tokko nama shanitti yoo hime, namni shan immoo nama shanitti yoo meeqa ta'e 25 ta'a. Namni 25 nama shanitti yoo hime 125 ta'a. Namni 125 nama shanitti yoo hime 120 meeqa akkas ta'a deema biizinesiin sun maal ta'e cufamee jechuudha. Kanaafuu namni kamuu kaastamerii isaatiif of eeggachuu qaba.